Faayineera fannoo Gooftaan fayyina arganne. 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 Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Jaallatamoota maatii Waaqayyoo Kiristoosiin kiristaanota amantoota Amaanu'eeliin amantoota kan jedhamtan fagoorras dhiyoorras teessanii sagalee Waaqayyoo kana hordofaa kan jirtan hundumti keessan nagaan isin gaafadhaa. Nagaa Waaqayyoo akkam ooltanii, nagaa Waaqayyoo akkam turtanii, Waaqayyoo abbaan nageenyaa, Waaqayyoo abbaan fayyinaa nagaa nu laatee fayyina nu laatee hafuura hamaa hojii ergamaa dukkanaaf seexana hundumaa nurraa dadhabsiisee fayyaadhaaf nagaadhaan sa'aatii kanaan kan nu ga'e Waaqayyoof galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kan isa deesse qulqulleettii haadha isaa dubaroo Maariyaamiidhaaf galanni kabajaa kan kennaa isheedhaaf haa ta'u. Akka jaalala isaatti sagalee Waaqayyoo gabaabsinee daqiiqaa muraasaaf waliin barannaa. Anna abbadheen baradhaa isin teessanii barattu. Barsiisaan Waaqayyoodhaa. Hunduma keenya nu barsiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata duree godhannee guyyaa har'aa kan waliin barannu an fannoo Gooftaa kootii malee waanan ittiin of jaju hin qabu. Sagalee jedhu kana ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Galaatiyaatti kan inni erge boqonnaa 6 lakkoofsa 14 mata duree godhannee waliin baranna. An fannoo Gooftaa kootii malee waanan ittiin of jaju hin qabu. An fannoo Gooftaa kootii malee waanan ittiin of jaju hin qabu jedhee qulqulluun Phaawulos ergaawwan xalahaa 14 kan barreesse keessaa saba Galaatiyaadhaaf kan inni barreesse mata duree godhannee kan ilaallu mata duree kanaadha. Haa ta'u malee akkamitti dubbatee maaliif dubbatee har'as anaaf isiniif maal barbaachisa jennee gaafa laallu Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kan ilaalle gaafa laallu yaa obboloota ko namni tokko utuu itti yaadin cubbuu kamitti yoo kufe isin garuu isa kaasuudhaaf dhamaa. Yoo inni cubbuutti kufe isin isa kaasuudhaaf dhamaa. Yeroo kaasuudhaaf dhaqxan garuu yeroo isa kaasuudhaaf dhaqxan garuu ofii keessanii akka hin gufanne akeekkadha. Akka ofii keessanii maal hin taane akka ofii keessanii hin gufanne of ilaalladhaa. Erga akkas jedhee Waaqayyo kan itti geessan miti yoo hin goomina. Namni immoo waanuma facaase galfata. Inni gaarii facaase gaarii galfata. Inni hamaa facaase hamaa galfata. Kanaaf isin yeroo hundumaa gaarummaa yaada. Isin yeroo hundumaa karaa jireenyaa yaada. Isin yeroo hundumaa karaa fayyinaa yaada. Haa ta'u malee lakkoofsa 11 kaanee gaafa laallu kunoo amma fidela gurguddaadhaan harka kootiin isinii caafuu kooti. Ilaalaa wanta namummaa namaa irratti alaan mul'atu agarsiisu warri barbaadani akka isin dhagna qabamtan barbaadu. Dhagna namummaa foonii irratti yookaan alaan waan mul'atu warri barbaadan akka isin dhagna qabamtan yookaan namni keessan akka isin dhagna qabattan barbaadu. Isin garuu wanta alaan mul'atu hin barbaadina. Isa keessaan mul'atu of kuuluun keessan fuula Waaqayyoo dhaabbachuun keessan keessoo keessaniin isa mul'atu haa ta'u. Maaliif akkas jedhe yoo jenne nama baay'een isaa yeroo baay'ee wayyaa keenyatu kiristaana malee keessoo keenya miti. Harraba keenyatu kiristaana malee keessa keenya miti. Sababa kanaaf qulqullichi Phaawulos isa haalaan mul'atuuf hin dhamayinaa. Isa keessoodhaan mul'atuuf dhimma hidhee gaafa dubbatu kanaaf kaasa. Haa ta'u malee isini warri akka nan qabattaniif isin giddisiisan jiru. Isaan isin giddisiisu isaan fannoo Kiristoosiif akka hin ari'atamne duwwaadhaaf kana godhuudha. Fannoo Kiristoos qofaadhaaf akka hin ari'amneef kana godhu. Haa ta'u malee haa godhan kana malee warri seera dhagna qabaa duukaa bu'an iyyuu seeran eeganii. Haa ta'u iyyuu malee isaan waan namummaa keessan irratti mul'atu kanaan of jaju. Duwwaa of jajuuf kana godhu maleessa yookaan immoo isa alaan mul'atuuf miti. Erga jedhee booda lakkoofsa 14 gubbaarratti ani garuu fannoo Gooftaa kootii malee waan ittiin of jaju hin qabu. Ani garuu maal malee waan ittiin of jaju hin qabu. Fannoo Gooftaa kootii malee waan ittiin of jaju hin qabu. Baay'een namaa tariiti waan biraadhaan of jajuu danda'a. Baay'een namaa tariiti qabeenya isaan boonuu danda'a yookaan beekumsa isaatiin yookaan immoo
wanta waaqayyo waan samii gadi wanta waaqayyoon hin jaallanne nuuf jajuu danda'a. Ani garuu maaliin nuuf jaja? Fannoo gooftaa kootii nuuf jaja. Tawaahidoon yeroo hundumaa qoma isaarratti godhatee morma isaarratti hidhatee fannoo Kiristoosiin of jajaa deema. Baay'oonni tarii waan biraadhaan of jaju. Nam tokko argitanii beektu yoo taatanii warqii harkatti godhatanii jiru taanaan yeroo hundumaa afaan xaxxaragatu. Afaan kanaa xaawwatu. Maaliif beektu? Naaf ilaalaa warqee koo. Maaliin ittiin of jajaa jiru jechaan. Anaaf isin garuu naaf ilaalaa jennee kan ittiin of jennu fannoo Kiristoos qofaadha. Mukti of jajiinsa keenya kan ittiin of jennu fannoo Yesuus Kiristoosidha. Haa ta'u malee waa'ee fannoo kanaa gaafa dubbannu Gooftaan Yesuus Kiristoos abaarsa waggaa 5,500 balleessuudhaaf sanyii keerraa dhaladheen dhufee si fayyisa isa jedhee Addaamiin waggaa 5,500 booda dhufee qulqulleetti dubree maaramii irraa erga dhalate waggaa 30 erga biyya lafaarra deemee waggaa 33 irratti erga waa'ee keenya fannifame Gooftaan Yesuus Kiristoos hojii seexanaa balleessuudhaaf inni dhufe tokkoffaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaarratti hojii seexanaa balleessuudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ateedha. Hojii seexanaa balleessuudhaaf jalqaba Beetlehemitti gaafa dhalate hojii seexanaa diiguudhaaf dhalatee laga Yordaanosiin gaafa deeme xalahaa garbummaa nurraa barbadeessuudhaaf xalayaa isaa hafe Si'ool keessa barbadeessuudhaaf Yesuus Kiristoos qaraaniyoo irratti fannifame fannoo irratti dhiphatee waa'ee keenyaaf fannifameedha. Inni kan fannifame immoo gaafa fannifame hattoota garasiif garana isaatiin Xiixoosiif Dakaaraas kan jedhaman Xiixoosiin karaa harka mirgaa Dakaaraasiin karaa harka bitaatiin fannisanii Yesuus Kiristoos inni pena baay'ee irraan ga'an lafatti kuffisanii gindillaa baachisanii alangaadhaan garafanii uffata kafanarraa baasanii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin 305 lafatti kuffisanii 365 shimalaan dugda keessa garafanii Saya 8 areeda isaa qabanii buqqisanii qoree qoraatti abbaa 300 fidanii mataa isaa irra kaa'anii sibiila 73 gaafattiidhaan qajjiisni mataa isaa rifeensi mataa isaa dhiigaaf bildiimaatti gaafa geeddarame waa'ee koof waa'ee keessaniif dhiigni gaafa sarara lole uffannaa gaafa irraa baasan qullaa bakkee gaafa qaraaniyoo irra dhaaban hurriin illee qullaa Yesuus Kiristoosiin arguu jibbitee gaafa isheen haguuguu dhaqxu gaafa isheef dadhabamu aduu halkanii ifti guyyaa akka isheen aduu dhoowwattu gaafa iyyitu dukkanni halkan guyyaa sa'aatii 6 haga 9tti dhufee haguugee qullaa Yesuus Kiristoosiin kan haguuge waa'ee keenyaaf waa'ee keessanii beenyaa guddaa gatii guddaa fannoo irratti nuuf kaffale. Yoo laalle baay'een nama warqeedhaan of jaja kan jenne gatiin warqeef gatiin dhiigaa garaagara. Gatiin dhiigaa gatii guddaadha. Dhiigaan irratti nuu kaffale. Dhiigni Yesuus Kiristoos qaraaniyoo fannoo irratti dhangala'e. Fannoo kanaan hojii seexanaa diiguudhaan dhufe. Kanaaf isaan malee waan ittiin of jenyu hin qabnu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 7 du'a fannoon ajjeese misraachoos nagaas nuu labsee du'a maaliin ajjeese fannoon ajjeese misraachoos nagaas nuu labsee de Phaawulos misraachoos nagaas maaliin fannoo isaatiin fannoo isaa misraachoos nagaas nuu labsee galanni guddaan isaaf haa ta'u. Qolaasiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 15 akkas jedha xalayaa du'aa sana cinqaarsuun fannoo isaatiitiin nurraa barbadeesse xalayaa du'aa xalayaa dhiphina xalayaa waggaa 5,500 nurra ture cinqaarsuu fannoo isaatiin nurraa barbadeesse fannoodhaan qoosaa isinitti hin fakkaatin fannoodhaan waa'een fannoo kun namaaf hin galu nama baay'eedhaaf waa'ee fannoo kana dubbachuun nama baay'eedhaaf hin hubatamin hafe waa'een fannoo garuu dubbii ulfaataadha. Kanaaf dubbate tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 gubbaarratti nuyiif humna waaqayyooti fannoon nuyiif humna waaqayyooti warra namanneef garuu badiisa nuyiif maalidha humna waaqayyoodha nuuf maalidha humna waaqayyoodha maal jechuudha nuuf humna waaqayyoodha jechuun humna waaqayyoo jechuun jireenya namaa laata humna waaqayyoo jechuun fayyina namaa laata humna waaqayyoo jechuun boqonnaa namaaf laata humna waaqayyoo jechuun lafa qumanii nama kaasa humna waaqayyoo jechuun nukuffannaan nama fayyisa. Kun bu'aa fannoodha. Fannoon nun warra tamaneef humna keenya warra kaaniif garuu gowwummaadha badiisa.
anaaf isiniif ijoollee tawaayida warra itti amaniif fannoon Yesuus Kiristoos humna. Humna jechuun immoo qoosaa isinitti hin fakkaatin. Akkamitti qoosaa ta'e? Ergaa Phaawulos qulqulluu gara Xiimotewositti isa erge boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gubbaarratti humna Waaqayyoo waan hin beekiniif irraa kaatanii waa'ee namoota warra humna Waaqayyoo hin beekini seenaa isaanii dubbata. Humna Waaqayyoo osoo beekaniiru ta'e waa'ee warra dogongorsitoota waa'ee warra hamoota isaan humna Waaqayyoo akka isaan hin amanne humna Waaqayyoo irraa akkamitti akka kufan seenaa guddaa lafa kaa'a. Humna Waaqayyoo irraa fagaatanii waan jiraniif humni Waaqayyoo fannoo isaarra jira. Akkasuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 23 gubbaarratti nuut garuu Kiristoos isa fannifame lallabna. Nuun garuu Kiristoos isa maal ta'e lallabna? Isa fannifame lallabna. Maal jechuudha jechi kuni? Nuun garuu Kiristoos isa fannifame lallabna. Kiristoos isa fannifame lallabna jechuun maal jechuudha? Kiristoos lama jiraay eeyyan kana jechuudha. Kiristoos kan fannifameef kan hin fannifamne jira jechuudha. Namni baay'een tariiti waldaan amantaa inni gama sanaa Kiristoosiin lallaba inni gama sanaa isuma lallaba achi yoo danne maalidha kan jedhu namni baay'een jiraachuu danda'a. Kasmitiin hubadhu isa dhugaa eenyutu lallabaa jira? Isa dhugaa eenyutu qabatee jira? Kiristoos isa fannifameef isa hin fannifamne adda baasa. Isa fannifame lallabnaa jedhe Phaawulos. Namni baay'een gaafa tiishertii hojjisiifatu isa Kiristoos isa fannifame lallabne garuu lallabaan jiru. Kiristoos inni fannifame isa haadha isaa jaallatudha. Kiristoos inni fannifame isa kadhatu miti isa kadhatamuudha. Kadhatu namaaf hin galle. Nuun garuu Kiristoos isa fannifame lallabna jechuun dubbiin isaa guddaadha. Kiristoos inni fannifame isa qulqullitti durbee maaramiirraa dhalateedha. Kiristoos inni fannifame isa Waaqayyoodha malee isa araarsaa miti. Isin garuu Kiristoos sobaa yoo dhufanii isinitti lallabanii amantanii fudhattu jechaadha jedhin Phaawulos. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 11 gubbaarratti 11-12. Callistanii ma fudhattu isa sobaa yoo dhufanii isinitti lallabanii. Kana adda baafachuutu nurraa barbaachisa. Akkuma kana Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 17-18. Waa'ee jara tokko boo'aan isinitti hima. Isaan diina fannooti. Waaqni isaanii garaa isaanii, ulfinni isaanii wayyaa isaanii. Waa'ee jara tokko kanaan dura isinitti dubbadheen ture. Jarri kuni diina fannoodha. Fannoon jaallatanii. Jarreen kun immoo warra diina fannoo ta'an kun immoo akkam godhu isinitti fakkaata? Waaqni isaanii garaa isaaniiti. Ulfinni isaanii immoo wayyaa isaaniiti. Waaqni keenya Kiristoosidha. Ulfinni keenya fannoo Kiristoosidha. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Saba Waaqayyo. Bara siyaanaa olaaltan dogoggorsa hamaa baay'een jiraachuu danda'a. Isa isaanii wajjin jiru irra sanuu wajjin jiru caala. Lammaffaa Mootota boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Isa isaanii wajjin jiru irra sanuu wajjin jiru caala. Inni nu wajjin jiru waan hundumaarra caala kaa. Inni nu wajjin jiru baanee galuutti nu gaggeessa. Inni nu wajjin jiru lafa kumnee nu kaasa. Karaa gaarii nutti agarsiisa. Daandii ce'umsaa nu barsiisa. Inni nu wajjin jiru. Isa isaanii wajjin jiru irra caala. Kanaaf egaa waa'ee fannoo ayyaana masqalaa jedhamee haasa'amu kana maal jechuudha seenaan isaa? Akkamittiin jalqabame? Yoom jalqabe? Akkamittiin kun seenaan kun kaame kan jedhu gaafa laallu Gooftaan Iyyaasuus Kiristoos erga inni fannifame Yoosefiif Niqoodimoos Qaraaniyoo irraa fannoo irraa gadi buusanii yeroo isaan awwaalan fannoo Iyyaasuus Kiristoosiin Ayuudonni bara 34ffaa keessa bara 34ffaatti tulluu Yerusaalem giddu lamaanitti boolla meetira 30 gadi fagaatu qotanii fannoo Iyyaasuus Kiristoosiin awwaalan. Yeroo isaan awwaalan kana kan Xiixoosiin fannoo Kiristoositti aansanii kan Daakaraasiin immoo irra keessa ooshanii fannoo 3 boolla tokkotti awwaalan. Fannoo 3 boolla meeqatti awwaalanii? Tokkotti awwaalan. Fannoo 3 boolla tokkotti yeroo awwaalan garuu labsii labsan. Labsii maal jedhu? Koosii irratti gataa. Koosiin magaalaa keessaa gatamu hundisaa bakka sanatti akka gatamuuf. Maal ukkaamsuudhaaf? Fannoo Iyyaasuus Kiristoosiin dhoksuudhaaf. Maal dhoksuudhaaf? Fannoo muka jireenyaa kana dhoksuudhaaf. Fannoo isa gooboo qajeelchu, isa jaamaa banu, isa naafa diriirsu, isa duudaa dhageessisu dhoksuudhaaf awwaaluudhaaf. Eessa godhanii? Tulluu jalatti erga awwaalanii booda immoo
waggaa baay'eedhaaf labsiidhaan kosiin akka irratti gatamu ta'e. Haa ta'u malee akka balfaaf kosiin gaafa irratti gatamu immoo labsii kana irra darbee akka namni hin deemneef namootatti dirqamatti gadi buusan. Atis yaa obboleessaa daandii amantaa kanatti balfaan gatiin karaa fayyinaatti balfaan gatiin jechaan harrabaan daandii balleessuudhaaf maqaa balleessuudhaaf wanta Waaqayyoon jaallanne hin godhin. Waaqayyo guyyaa tokko dhugaa baasuuf jira. Inni dhugaa baasu mul'achuudhaaf jira. Yeroodhaaf dhugaan haguugamuu danda'a. Dhugaa kan baasu garuu Waaqayyoodha. Isaayyaas 58 lakkoofsa 14 akkas jedha. Dhugaa yaa'ii keessatti karaa irraa jal'ifamteedha. Dhugaadhaan dhugaa qabna dhugaatu jallifame waa'een fannoo Kiristoos waa'een dhugaa karaa fannoo isaatii waa'een dhugaa karaa tawaahidoo waa'een karaa daandii jireenyaa dhugaa ukkaamsame dhugaa ukkaamfamu kosii gargaartee ittiin gatin labsii ormootaa laaltee duukaan deemin ati garuu kan siif ta'u filadhu akka barattoonni Gooftaa qotanii hin baafneef illee barattoota Gooftaa ari'achaa turan. Hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 18 kaasee haga 27tti. Akka isaan naqanii qotanii hin baasneef illee barattoota Gooftaa ari'achaa turan. Ajaa'iba gochuudhaan Waaqayyo mootittii illinitti gaafa inni mul'isu namni yoo raanfate Waaqayyo ni raanfatu. Namni baay'een gaafa dagatu garuu Waaqayyo mootittii illiniin jedhamtutti Waaqayyo gaafa agarsiisu abbaa manaa isheetii wajjin jaalalaan kan jiraattu abbaa manaa isheetii wajjin mana Waaqayyo keessa kan tajaajiltu illeen abbaan manaa ishee Terbinos namni jedhamu daldalaa tureedha. Terbinos hojii daldalaa haa hojjetu malee jooniidhaan biyyarra deemee gaafa inni deemee nagadu yookaan daldalu haati manaa isaa illeen in karattiif turte soomaaf karannaan karattiif turte. Guyyaa tokko deemanii osoo jiranii daldaltoota hiriyoota isaatii wajjin osoo daldalarra jiranii hiriyaan Terbinos akkas jedhaan anaaf isini as teenyee nagadaaf dhiphanna. As teenyee gabaa keessatti dhiphanna. Yoona haati manaan keenya nama kan biraa manatti galfattee mana keenya balleessaa jirti jedheetu haasa. Hiriyaan amala gaarii mancaasa. Terbinos akkas jedhe lafaa utaalee abbaan barbaade haa shakku malee ani illiniin hin shakku jedhe. Abbaan barbaade maal godhu malee abbaan barbaade haa shakku malee ani illiniin hin shakku. Hoduu mandaraa oduu riyaa keetii ilaaltee haadha manaa keen jeeqin mana keen diigin. Terbinos ofirraa deebise abbaan barbaade haa shakku malee ani haadha manaa koon shakku illiniin hin shakku gaafa inni jedhu isheen nama caaltii isheen eenyurraan adda baatee eenyudhaa oliidha ani yoo naqe dogoggorsuu nan danda'a. Akkas jedhe Terbinos amanamummaa illiniin waan beekuuf amantaa ishee waan beekuuf soomaaf kadhannaatti jabaachuu ishee waan beekuuf wangeelaan bu'uureffamuu ishee waan beekuuf ati dhuguma illiniin dogoggorsiita taanaan ati illiniin akka isheen nadhiistu goota taanaan hojii ijaarratti ishee affeertee isheen dhuguma kana hirmaate taanaan waan hin daldale qabeenyaan daldale kan hunduma isaan dabarsee sii kennaa. Akkas jedhe hiriyaan Terbinos yoo dhuguma illiniin han hin dogoggorsine ta'e anis qabeenyaa kana isan daldalin dabarsee sii kennaa. Qabsiisatti galan waa'ee mana keef qabsiisan naqin waa'ee fannoo Kiristoosiif qabsiisan naqin waa'ee amantii keef qabsiisan naqin qabsiisni keenya ragaan keenya wangeela isaa amanuun keenya laphee guutuudhaan. Terbinos gaafa akkas jedhu hiriyaan Terbinos kun inni shakkii Terbinositti gashuu barbaade gara mana illiniitti qajeele gara mana illiniin gaafa dhaqu mana illiniin gaafa deemu dhaqee gaafa qosee gaafa waamu hojjettuun ishee gaditti baate isaanoo gadi ba'uu hin danda'anii. Yeroo abbaan manaan isaanii deemu gadi bahanii naman simatan naman dubbisanii dhaamsa keessa natti baa jettee gaafa taasiftu qarshiidhaan ishee goyoomse. Hojjettuu mana Terbinos hojjettuu illiniin qarshiidhaan goyoomse akkasittiin jedhe. Waan isaan ittiin wal jaallatan waan mallattoo jaalala isaanii waan isaan ittiin walii galanii mallattoon alaadhu ani immoo qarshii ammana sii kennaa ishee goyoomse. Yeroo kana abilii mormaa illiniirraa qarshii guddaadhaan hojjettuu sanaaf kennee kan isaan ittiin wal jaallatan kan isaan ittiin beekaman abilii mormaa baaseetu gara Terbinositti geesse. Terbinos
Terbinos gaafa iriyaan saaqun kunoo illaniin bira gaheen dhufe illanii wajjin ciiseen dhufe illaniin dogoggorseen dhufe kunoo warqee abilii morma keessaniin baadhee dhufee dheetti agarsiise. Garuu isheen wajjin wal argeeti kan inni wajjin wal argee goomsee dhufaa hojjettu mana wajjin. Illaniin goomseen dhufe yeroo kana inni Terbinos hin jeeqame nagaa dhabe qabeenya wajjin daldale qabeenya waggaa baay'ee fitti dadhabe hunduma isaa iriyaasaaf kenne. Amanummaa sila haadha manaasaaf qabu zeeroo godhee gara mana isaatti deebi'ee gale. Gaafa galu illeen akkasitti hin jette. Illeni akkas isaan jette. Maal taate maaliif gaddita? Hattuun si saame eeyyee hattuun na saame. Yoo hattuun si saamte ati naariin. Waaqayyo obsa Iyyoobiin siif haa kennu. Jettee seenaa macaafa Iyyoobiin kaastee isaaf dubbisti. Tarbinoosiif garuu hin galleef ammayyuu. Maaliif goyoomseera dogoggorseera ishee wajjiniin wal bira gaheera jedhee waa yaadeef mallattoo argeera ka abilii ati garuu mallattoo kan biraan barbaadin amanuudhaaf ati garuu mallattoo kan biraan eegin mallattoo keenya mukti of jajinsa keenya fannoo Kiristoosiin an fannoo Kiristoosiin malee waan ittiin of jajuun qabu jedhe Phaawulos saba Waaqayyo. Kanaaf gaa erga akkas jedhe booda Terbinos gaddarraa kan kee gaafanni qofaa ba'u isa jajjabeessuu gaafa yaaddu inni midhaan nyaachuu gaafa didu irbaata qophoofnaaf irbaata gaafa lagatu maali ati abbaa manaa koomitii maal ladhossite jettee gaafa isheen isa giddisiistu ati fira baay'ee qabdaa isaan bira dhaqee jedheetu ishee dhiisee baduuf ka'e. Ishee dhiisee gaafa baduu jalqabu yeroo gammachuu si wajjin jiraadhe lala haadha manaa gaarii akka isheen itti haasoftu. Yeroo gammachuu si wajjin jiraadhe gaafa gammachuu wajjin jiraanne har'a gaafa gadditu akkamiin si bira hafattee isa duukaa badde inni ishee dhiisee deemaa jira isee waan shakkeef iseen garuu dhiistee deemaa hin jirtu ammayyuu duukaa deemaa jirti akka inni shakkaa jiru hin beektu isheen dhugaa qabdiif kaa dhugaa keen deemtee jennaan Waaqayyo yeroo hundumaa si wajjin jira. Dhugaa keetiin deemtee jennaan eenyumaan barbaanne kosii balfamaa asirratti hin gatin guyyaa isaa eeggatan malee ati hin baata. Tarii somni dura fiigee deemuu danda'a. Guyyaa tokko dhugaan tiratee dhufee si bira ga'ee dhugaa kee bakkee baasuu danda'a. Dhugaan keenya fannoo Kiristoosidha. Saba Waaqayyo. Yeroo kana isa duukaa gaafa baatu erga galaana bira ga'ee booda osoon si jaalladhu maamna jibbitee ittiin jedhe. Osoon si jaalladhu maamna jibbitee. Osoon si amanu maaliif na amanamuu diddee ittiin jedhe. Isheen Waaqaaf lafaan kakatteef. Inni garuu dhaga'uu hin dandeenye. Mallattoo argeera waan ta'eedhaaf. Waan iriyaan saasun godhe argeera waan ta'eedhaaf dhugaatti fudhatee jira. Kanarraa kan ka'e akkas isaan jedhe hojiin kee si haa baasu ittiin jedhe isheedhaan. Ishee qabee saanduqii keessa buusee galaanatti gad darbate. Eenyuun illeniin. Ilaalame dhugaa illeniin ilaalaa. Isinitti haa mul'atu illeniin gocha kana keessaa hin qabdu. Goyoomsaadhaan hojjettuu mana biraadha kan dhufe. Garuu hojiin kee si haa baasu jedheetu galaanatti gad darbate. Isheenis gaafa akka jedhu akka jettee dhugaa koo Waaqni naaf haa baasu jette. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 24 lakkoofsa 15. Dhugaa koo eenyu naaf haa baasu? Waaqayyo naaf haa baasu. Dhugaa keessa namni sinii baasuun eeginaa. Dhugaa namaa kan baasu Waaqa qofaadha. Waa'ee qulqulleettii maarinaan beektu dhugaa ishee kan falme Waaqayyoodha. Durba taatee molokkostee akka dhiiraatti molokkostee garuu narratti ejjettee durbi gaafa kasaste ani durban jettee hin kasasanne guyyaa isaa eegee Waaqayyo isheedhaaf falme. Eebbi qulqulleettii maarinaa hunda keenya irraa bulu. Saba Waaqayyo. Akkuma kana dhugaan kee si haa baasu gaafa ni gad darbatu hojiin kee si haa baasu gaafa gad darbatu saanduqa sana keessatti galaanatti darbatamte keessatti Waaqayyo eegee biyya Galaatiyaatiin baase. Loltuun mooticha Galaatiyaa Koonitaadiyoos kan jedhamu saanduqicha banee mootiitti agarsiise. Yeroo kana illaniin achi keessaa fuudhanii saanduqa keessaa baasanii bara 258tti mootiin biyya Galaatiyaa Qosxinxinoosiin irraa godhate. Mucaa Qosxinxinoosiin gaafa irraa godhatu isheen mana ishee keessatti mucaa ishee gorfatti. Mucaa ishee kanan gorsiti karaa amantii. Mucaa isheen gorsiti dhugaa amantaa. Mucaa isheen gorsiti waa'ee Kiristinnaa. Akkuma haadha Musee. Seera bahuu. Boqonnaa tokko kaastanii gaafa laaltan seeraa waa'ee seenaa dhaloota Musee kan laaltu. Museen gaafa dhalate biyya Gibxiin keessatti haadha isaatiin dhufee harma hodhee haadhi isaa mana keessatti dhuftee dhossitee gorsitee galti turte. Akkuma kana mucaa ishee barsiifti illaniin Qosxinxinoosiin.
Mucaan kun amantaadhaan erga guddate abbaan isaa duunaan adoolessaa 25 bara 306tti mootii biyyaa ta'ee Galaatiyaa irratti muudame. Eenyu? Qosxinxinoos. Bara 306 adoolessa 25tti mootii ta'ee gaafa Qosxinxinoos muudamu waa'ee kanaan dura manni qulqullummaa cufame, manni waaqa tolfamaa banamaa ture. Inni immoo taraa deebisee mana waaqa tolfamaa cufsiisee mana waaqayyo bansiise. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroon gaafa ga'u, guyyaan isaa gaafa ga'u, tariiti amma guyyaan ga'utti namni waan biraa meeqa haasa'uu danda'a. Namni waan biraa meeqa xaxuu danda'a. Gaafa guyyaan ga'e garuu namni cufuu hin danda'u. Namni daangessuu hin danda'u. Qosxinxinoos bara 306tti dhugaa amantaa labsuu jalqabe, mana qulqullummaa banuu jalqabe. Waaqayyo garuu Qosxinxinoositti samii keessatti mallattoo fannoo kaasee isatti agarsiise. Fannoo samii keessatti arge. Carraa argametti fayyadamtee illeen mucaashee xalahaadhaan gaafatte fannoo Yesuus Kiristoosin hattee qochisiistee baasuudhaaf barbaacha jalqabde. Qoricha kan ta'e fannoon Yesuus Kiristoos awwaalamee waan jiruuf. Yeroo kana illeenini mucaashee bira erga argatte bara 327tti mana waaqa tolfamaa cufsiisaa, mana qulqullummaa bansiisaa Yerusaalemiin deemuudhaan barbaacha jalqabde. Akkas jedha seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 7. Wanta bara durii maanguddoota gaafadhu. Wanta bara durii maanguddoota gaafadhu. Maal jechuudha? Wanta bara durii maanguddoota gaafadhu. Waan dur ta'e akkoo maanguddoota beekamu. Iyyoo boqonnaa 8 lakkoofsa 9. Nuun ijoolleedha maan beenu abboota gaafannaa. Nuun maalidha? Nuun ijoolleedha maan beenu eewwan gaafanna abboota gaafanna. Maanguddoota gaafachuu deemte illeniin waa'ee fannoo Yesuus Kiristoos lafa inni awwaalame barbaachaaf. Kiraakiyoosii fi maanguddoo Kiraakiyoos jedhamaniif abbaa iminoon gaafa gaafattu lafa inni awwaalame lafa tulluu sanatti agarsiisan malee bakkicha arguu hin dandeenye, bakkichatti himuu hin dandeenye. Gaafa isaan bakka sana kallatteetti agarsiisanii sooma guyyaa 7 labsite. Eenyu? Illeniin. Gaafa isheen sooma guyyaa 7 qabattu Waaqayyo ergamaa Uraa'eliitti ergee ergamaan Waaqayyo Uraa'eliin fulbaana gaafa 16 lafa isaatti agarsiise. Fulbaana gaafa 16 isheen lubootaaf daaqonoota qabattee amantoota waammattee kadhannaa guddaa goote. Yeroo kana jaamaraa daamartee muka jiidhaadhaaf gogaa ixaana hundumaa funaantee kadhannaa taasisan. Gaafa 17 barii suubii yeroo isaan daamaraa qabate kanatti abidda qabsiisanii ixaanni aaruu jalqabu akkuma lafaa ka'uun haarri sun dhaqee tabba sanarraa lafa Yesuus Kiristoos awwaalamee jiru fannoon isaa dhaqee irra qubate. Qochisiisuu jalqabde fulbaana gaafa 17 ganama. Ji'a 5 guutuu qotanii osoo akaafaan hin hafin osoo humni namaa hin hafin ji'a amma kana erga qotanii booda ji'a jaaffaa gaafa guyyaa 10 bara 327tti fannoon Yesuus Kiristoosin bira ga'an. Bira haa ga'an malee fannoon gosa 3 jira. Haa uffatan malee fannoon gosa adda addaa jira. Namni baay'een uffachuu danda'a otoo amantaan hin fakkaatin. Tarii yoona kan Xiixoosiin uffate ta'a yookaan kan Dakaaraasiin uffate ta'a inni kan biraan. Fannoon garuu yeroo gosa 3 argani kan Yesuus Kiristoosin jala awwaalan kan Xiixoosiin ittaansan kan Dakaaraasiin sadaffaarra keessa ooshan kan adda baasuudhaaf dhukkubsatoota fidan isa gooboo fidan isa jaamaa fidan isa naafa fidan yeroo kan Xiixoosiin irra kaan homaan hin jedhu yeroo kan Dakaaraasiin irra kaan homaan hin jedhu gaafa kan Kiristoosin bira gaane gooboo qajeelchee jaama banee naafa diriirse galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaan humna isaa kan ittiin boonnuuf kanaaf kan nuti ittiin of jennuuf humna keenya nuuf humna kan jennu akkasuma miti. Gooboo qajeelchee nu agarsiise, naafa diriirsee nu agarsiise. Fannoon Yesuus Kiristoos humna qaba. Maal qaba? Humna qaba. Erga akkas godhee booda isheen waggaa isaatti fannoon kun erga argame booda bara 328tti illee ni boqotte. Haa boqottu malee yeroo sana mootiin Yerusaalem mootii Roomaa Iriqaal wajjin Faarisi fannoo kana mootiin Faaris lolee gaafa inni irraa fudhatu Yerusaalem irraa warra Yerusaalem irraa mootiin Yerusaalem mootii Roomaa Iriqaal jedhamu deeggarsa gaafatee lola irratti kaaseetu
irraa fudhatan. Yeroo kana carraa bakka afuritti bu'ee inni harka mirgaa biyya Gibxiif ba'e. Biyya Gibxiif gaafa ba'u garuu hacuuccaa Gibxii irra tureef Hatsee Daawit mootii Itoophiyaa deeggarsa gaafa inni gaafatu loltuu 20,000 Gibxiidhaaf erga Hatsee Daawit. Yeroo inni Gibxiidhaaf loltuu 20,000 ergu badhaasa isaatiif lolee waan irraa fudhateef waan moo'icha argateef badhaasa Itoophiyaadhaa fi fannoo harka mirgaa kenneef. Fannoon Iyyaasuus Kiristoos misiraachoo Itoophiyaa jira. Gisheen Maariyaamiin. Fannoon harka mirgaa kun biyya keenya Itoophiyaa irra ta'e nu eebbisaa jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saba Waaqayyoo. Waa'ee fannoo kanaa egaa akkasumaan kan haasofnu miti. Waa'ee fannoo kanaa haasa'uun lafa duwwaa miti. Warra hin hubanneef isaaniif gowwummaadha badiisa. Warra tamaniif garuu fannoon fayyina. Fannoon humna keenya. Qolaasiyaas boqonnaa 2:15. Fannoo sana irratti Kiristoos warra qilleensarraa gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaan bisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan agarsiisedha. Qilleensa keessa warra balali'an agaannintoota hundumaa qabe fannoon isaa. Warra humna qabanii aangoo isaaniitiin nama miidhuu barbaadan salphisee isaaniin qabeedha. Maaliin? Fannoo isaatiin. Fannoon sun humna waan qabuuf. Kanaaf fannichaan of jeenya. Kanaaf baanee gallee mukichaan of jeenya. Mukichatu muka fayyinaa waan ta'eef. Mallattichatu mallattoo jireenyaa waan ta'eedhaaf. Waa'ee bara dhumaa Hisqeel raajichi gaafa raajii raaju. Raajii Hisqeel boqonnaa 9 kaanee gaafa laallu akkas jedha. Waaqayyo warra dha'icha dha'uu danda'an nama 6 waameedha. Isaan ja'an booddeedhaan immoo isa tokko erge. Isaan immoo mudhii isaatti qalama waan ittiin dibu jibduu qalamaa mudhii isaatti kaa'atee qalama dibuudhaaf dhaqeedha. Inni tokko suni deemee dhaqee qalama dibee dhufe. Biyya keessa deemee mandara Beetelitti. Iyyaasuus Kiristoos Beetelemitti dhalate. Beetelin dhaqee gaafa ni dhaqee mallattoo godhu warra ja'aniitiin akkas jedheen. Warri mallattoo ofirraa hin qabne isaan ana Waaqayyoo waaqessaan jiran waaqa tolfamaaf hojjetu. Warri maal hin goone mallattoo ofirraa hin qabne. Mallattoo qabna ofii keenya morma keenya irraa faa ilaalu. Warri mallattoo ofirraa hin qabne isaan kan koomaan hin taaneef warra mallattoo ofirraa qaban keessa nama tokkotti hin bu'inaa. Hisqeel boqonnaa 9:6. Warra mallattoo ofirraa qaban keessa nama tokkotti hin bu'inaa. Jaarsaa kaasee amma xinnaatti guddaa amma xiqqaatti waltajjii iddoo aarsaati amma eessaatti warra mallattoo ofirraa hin qabne garuu ciraa balleessaa'edha. Waaqayyo isa mallattoo nuu godheef galannaa ta'u. Mallattoon sun mallattoo fayyinaa. Hoolichi qaraanoo Iyyaasuus Kiristoos oolummaa isaa yookaan dhiiga isaa kan inni nuu dibe. Iyyaasuus Kiristoos sabni Israa'eliin Gibxiidhaa baa gaafa jedheen oolaa qaladhaa, oolaa faasikaaf ta'u qaladhaa, dhiiga balbala tokko keessanitti buufadhaa. Ergamaa Mikaa'eliidhaan gaafa mandara sanatti ergu maal ittiin jedhaa? Warra mallattoo ofirraa qaban, warra dhiigi balbala isaaniirra jiru nama tokkotti hin bu'inaa. Ammas dhiiga Iyyaasuus Kiristoos kan itti cabe marma keenya irra jira. Isaaniin hin darbaa jechaadha. Dhayichi nurraa darbuun fedhaa fayyama isaanuuf haa ta'u. Saba Waaqayyoo. Waa'ee fannoo kanaa gaafa haasofnu qoosaa fakkaachuu danda'a namoota baay'eetti. Fannoon Iyyaasuus Kiristoos maal akka ta'e Qulqulluun Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:8-10 akkas jedha. Namni tokko maaliif fannoo morma keetti kaa'adhu deemi kan jedhu eessa jira? Macaafa qulqulluu irraa baastee na agarsiistaa kan jedhu namni baay'een jira. Natun dubbisni situn dubbisni malee obboleessa koo jira. Situ taa'een ilaalle malee jira. Situ abbootan gaafanne malee jira. Situ macaafa qulqulluu galan nagashine malee jira. Eessa jira kan jedhu lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:8-10. Karaa hundumaan rakkanna. Garuu badduun baanu. Waan goonu wallaallaa garuu abdiin kutannu. Hin ari'atamna garuu achitti nafnu. Iyyaasuus Kiristoos jiraataa ta'uusaan. Iyyaasuus jiraataa ta'uusaan dhagni keenya jiraachuu isaan akka mul'atuuf milikkita du'atti geeffamu Iyyaasuus dhagna keenyatti baattanii adeemna. Ilaala. Milikkiticha morma keenyatti baattanii adeemna. Ittiin baattanii sochoona. Isaan moona, isaan jireenya arganna, isaan fayyina arganna. Qaama keenyatti baattanii adeemna mallattoo mukatti du'atti geeffamuu isaa jedhama. Hiikoo isaatu nuun galle malee, teenyeen hubanne malee. Teenyeen gaafanne malee, teenyeen baranne malee dhugaan isaa macaafa qulqulluu irra jira. Saba Waaqayyoo. Waa'ee kanaatiif Solomoon gaafa dubbatu akkas jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6:21. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6:21. Mallattoo kee morma keettis hidhadhu, laphee keettis qabadhu jedha. Mallattoo kee maal keettis? Morma keettis hidhadhu, maal keettis qabadhu? Laphee keettis qabadhu.
Kanaaf mallattoon keenya mallattoo qoosaa miti. Mallattoo of jajiinsa keenya. Saba Waaqayyoo. Isinii galaa jiraa'u. Waaqayyoo bannaa isaa hunda keenyaaf kennuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Nama baay'een seexanni gurratti duuchite. Seexanni barumsa harkaa balleessite karaa baay'ee irraa kaachisteetti. Waa'ee fannoon kun gaafa barsiifamu fannoo mormarraa kutuudhaaf seexanni yeroo baay'ee gaafa waa'een fannoo barsiifamu gurratti duuchiti. Gurratti duuchuu ishee qofaa miti bee. Namichatu guyyaa tokko muuxannoo wal jijjiirraa akkaataatti sanyii filatamaa dhaaban itti agarsiisa. Osoo barsiisuutu hojjetaan misooma qonnaa kun barsiisee abbaa kanaaf galaan jirtuu laata? Abbaan kun hubachaan jiranii laata jedheetu namoonni tokko achi keessaati yaadaan akkasumaan gaagamaddii isaanii qabatanii yaadaan sokkaniiru. Akkuma namni tokko amma gaafa sagalee Waaqayyoo barsiifamu yaadaan sokku. Erga laalanii booddeetu barumsa barsiisan kana qullubbii yoo akkas tol galagashitan hin tortoraa. Yoo akkatti galagashitan dhaabdan immoo hin biqilaa jedhee barsiisa namichi. Erga barsiisee dheetu akka isaan duukaa hin jirre laala. Jaarsi garuu maal yaadaa jiru? Galgala haadha manaa wajjin wal lolaniiru. Haati manaan jalaa baddee mana warraa ta'etti. Waa'ee haadha manaa yaadu ta'anii isaan. Isa mana cufaatti deebi'anii galan. Isa balbala gad deebi'aatti deebi'anii galan. Sinuu yaaddoftumni gaafa si galgaltan balballi cufaadha taanaan. Gaafa laa deemtanii dhuftan cufaadha taanaan. Akkuma kanatu ta'anii isaan yaadaan sokku. Abbabbaa isinii galaa jirti barumsi kun isinii hubatamaa jirti isinii galaa jirti ennaan maallaa galtii yoo jaarsoliin gashan isa bor deebitee baddiidhan. Isaan waa'ee yaada manaatti maa jiru waa'ee barumsaa miti. Isinii galaa jira wanti dubbatamu kun. Hunduma keenyaaf Waaqayyo nu gashuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yeroo baay'ee waa'ee fannoo kana haasa'uun qoosaa isinitti hin fakkaatin. Fannoon Iyyaasuus Kiristoos gatii guddaa itti kaffalame. Ani fannoo gooftaa kootii malee waan ani ittiin of jajuun hin qabu jedheen Phaawulos. Isinitti meerama. Namoonni warqee qaban warqee isaaniin of jaju. Namoonni qabeenya guddaan qaban qabeenya isaaniin of jaju. Nuun garuu waan ittiin of jenyu hin qabnu. Maaliin of jenya? Fannoo Kiristoosiin of jenya. Dhoksinee miti baasnee mul'isnee malee. Kanaan an fannoo gooftaa kootii malee waan ani ittiin of jaju hin qabu jedhee Waaqa nu barsiisee Waaqa nu gorse galan ta'a. Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf har'as yeroo hunda bara baraan. Amiin. Fayyineera fannoo gooftaan fayyin arganne. 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 Fayyineera fannoo gooftaan fayyin arganne.